شاء الله قال لي سربرايز سيمونا كومنتي لا تدفع قلاقة بككران بقاتي نو فيديو مرة ريتريس كومنتي لا سنجابا أتيو تكفى يسرع فاميلي هيبودو فاميلي يبغى تكفى أمبون دقايدا أمبو أنت كفى درا سرعة بخالص أنا جا ورخني هذا بهبودة تكفى درا درا دوغو مساني ما خني ما كان رامبوني ولون دك ولد ورها رب في جنة والله ولون دك ما تيجي فيجي الواقو تجا دواين وقد يروم راسه يسلم سماح يا والله يا زينا يجي ياسين كنت خنا فاهم من نون دي لا قالين سكر كنا هوينا متي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوا في جلة تمتوا تدرفتوا تفاملاتوا وندك يسنو كونا جفايا كفغني نجني ربي قدام تجرت نتسولي هاجراتو قالوا اسمنا قاعد جايين شراسي في الكلمة السلام عليكم جاي السلام عليكم جاي قامسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاي أكم جين تدرفتوا جاي أكم جين خلاص أكم جاي أكم جين أكم 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 خلاص كذا يقول أنا صارت جرا خلاص ليسا بويت يا مدير كسوسمني أنا بوي أنا يا رابط تو بوتي تغيروا سر ملته أيه الرا مخالص بيه دعوتنا نجا جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردوتا فهمتو تكملاتو فكرنا لي قبضني في قبضني كسمي قبضنا تنسن راكا كلني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تافي وردفتوتا كاملاتو عجمتو كاملاتو إيه لو دفتها كنجا يا وردفتوتا خينيا كاملاتو عجمتو كاملاتو أيوة وردفتوتا خينيا أكاسي أكم نجا فيا قبضني أكن نجا فيا قبضن أبدي كمنا أبدي رايس نكمنا رب رايس نكمنا أكاسي أبدي كمنا أيوة أكم نجا فيا جبتني مال تجرا وني عريني دلنا كنا نبيع ودي زغال بسيطي تليفو دفتها كنجا ويا هرا وندي كمان سندي عنه jireenyi erga namni cidhaan tokko nu biraa biyya deemee biyya galee achitti viidiyoo dalagu jiru siritti maal fakkaatu jira osoo galleettanii hawwu jirtammoo osoo teenyeetu jirtammoo mee akkam sirii fakkaatu وين تنا نمديسي سريان فان أنا فان كذي لا لكن لا المقالة هي ستديمني بيا هي ستديمني راري وندمرني خد مالك حرام في فرخنا وندمرني يا الله سلوان براجع تعرف الوقت اللي هو إنكم نقليت وما حرام مثلا كيس كنا فوتو خينجي لا لكن مثلا كيس تيسي يا ربي ورميات يجي ينجي ايوه يا ربي هنا فعلا لبونا سنة قال جرت لا مالي فكرت ودي ترى نافع نوكس نافع جالس يقولوا زون تي نافع يا سيدي يوم قال اي والله atoo bee baasi dhagaa ani mo way anfaan guyyuu masin silaa hojjetu ta'e injee maaliif jennaan niin gala jechaan ture ana silaa tokkoffaa irra deemtu garuu dhalaan takkan jirtu dhiiruma bichaa deeme jeetin ani isaanii wajjin wal fakkaata jeefe malee silaa tokkoffaa deemtu ana absirati waamna anilleen silaa yaade ture garuu amma guyyaa sanitti ol ka'anii ana haga sitti illee galanii jedhee yaadallee qabu gisee galanillee biyyi ta'anii akka ambaa kana taatillee jedhee yaanne garuu eegasaan galanii deemanii arduu eegale boodan biyyi tana hawwisiisuu eegalteenis biyyuma si feesisu eegalte fedhaa biyya tana yaa boo akka malee fedhu jira garuu biyya tasaana biyya tana biyya tana jechuudha biyyuma teenya tana biyyuma teenya tana feesuu eegalee eegasa booda eenyu mucaan namichi wanti isa ajjeesan immoo aare eenyu itti gaafatama wanti eenyu abukaatoo hordoftoota siyaasaa hedduu eessa Yaalu deesan sirri hamileen na cabse. Hamileen na cabse hedduu hedduu. Nuunte wallaahi hamileen na cabse. Hedduu hamileen na cabse garuu. Garuu tungaa biyya keenya garuu nun dorkitu. Namni biyya fi keessaa roorroon baasuu osoo hin ta'in roorroon biyya fi nama deebistee biyya fiitii filmachuu qaban na fakkaata. Eeyyama biyya fiitii galanii biyya fiitii filmachuu qaban namni tokko tokko warri biyya nu amma jirru kana keessa karaa huduuda kanarratti isaanii wajjin wal ta'ee loluun jira. So biyya fiitii lolan yaada qabaa isin amma mee maal jettan yoomi galuun heddanoo isinoo hawwuu malee asii. يومي قالت اليوم ما تقدر سربرايز قلت له وقتها كذي مية أدري إن شاء الله باتي شنيفي أفرقي ست باتي أفرقي شنقي ست أنا موتي يتون لقوم سيوني مي أنا في ياسين خرورة وجهها ينك أمنا أيوة
ani si dura galeetii waan akkanaa godhee jee karoorri naaf inni hojii kaayyanne san yoonii fi yeroo muraasa keessa guutamu ta'e amata keessa guutamus baatii keessa guutamus amata lama keessa guutamus sadii keessa guutamus karoorri naaf inni hojii kaayyanne san yoo innillee akkuma ana irratti hojjedhu kanatti irratti hojjetu ta'e gaafa karoora keenya san bakkaan gahanne anaa fi kaanus ni gallaa jeetii yaada garuu karoora keenya san osoo hin guutamne waan waliin kaayyoo san guutannu malee ni galla jee baatii isinii qabuu hin danda'u gaafa karoora keenya guutame san ni galaan jedha. Eeyyuu dhugaadha amma guyyaa lamaa fi sadii keessattis galuu hin dandeenye san duratti san boodattis galuu hin dandeenye maaliif ilmi namaa akkatti ba'uu beeka malee akkatti galuu beekuu ja'an saniifuu nutis hangana ni jenna malee san duratti nu galchuus inshaallah san booda nu galchuus inshaallah yoo rabbi jee namni lafaa kee yaada jijjiiraa rumaa waliin galechuu ni dandeessa. Borutti lakki boruun galeechus ni dandeessa. Horoorsuu hin dandeessu jechuudha. Akka wanni haa rabbumaas godha yoo rabbi jee. Garuu walumaa galatti waggaa takka hin guutta galuuf. Inshaallah ati gaafa na galla ati maali waggaa guuttee galu feetama waggaa dura wajjuma galla addaanaf nuumi karoora keessanii dhaga'ee kaa'ee isinirraa dhaga'eeti duraallee karoora itti karoorsuma jira beekte waan biyya galaansa kana haala mijeessu jira malee haala biraa waan nasii godhu jiru takka illee hin waa magariimsaa kana haala mijeessii atis inshaallah nutis haala mijeessina karoora keenya rabbiin nuuf haa guutu waan jaarsa keenyaa wajji wal mari'annee biyya galee rabbiin akka inni nuuf haa guutu gaafa wanni san guutamte amata booda ta'us ama lama booda ta'us baatii muraasa booda Rabbiin kaajabaadhaan akka fedhe silaaf isaa bada. Rabbiin waan yaasin galee fi niin godha jeesan yoo yeroo muraasa keessatti raafetu taate abshir inshaallah yeroo muraasa keessatti Oromiyaatti nu hundi argamnaan jabaatii hanqana jee garuu ani akka biyyatti isin qabu hin danda'u. Garuu waggaa takka hin guunne inshaallah gallee sarpiraayis isin goona. Koomenti irratti dafaa galaadha bakka kanaan dhaqaatii nu viidiyoo maraarri ittanis koomenti irratti eessa faadha ixaaf meemu. Ani moo baale dhachamoo Oromiyaa uummata na takkatanii hin deemne qabu ani gaafaan galee. biyya hunda Kaanus galcheetu mana akkoosaa bira kaa'ee. walloon deemtaa wallaggan deemtaa. Hunda keessa. Oromiyaa bikka jaamte. Oromiyaa bakka jaamte walloon biyyummaa xiyyaatu ta'e walloodha. Biyya niin dhaqaa akkoo yeroo biraa bitaa ooluuf hin jiru laakiin ka faamilii isii kan kuyyoochi jiraatan biraan dhaqaa. Bas qaadi Oromiyaa tan hunda keessa mush viidiyoo fi kanaaf osoo hin ta'in biyyuma xiyya tana keessaa biyyuma tana keessaa barachuudhaaf jimmaan arsiidhaan wallaggaan walloodhaan takka nambisu Oromiyaa waan ta'eef. inshallah Tabahaati bitalixaatis takka nambisu. suuraa si dheechi kaasaa haa ergitu bakka kanarra dhaqeedhaa dhimma Aywa wallahi biyya ta'e sallaa warri nu daawwachu jirtan hundi silattu kan namni biyya takka kam daawwachu jiru namu biyya ta'e san hunda haanus na dura yaasiniitu na dura dhaqee ekspaartii godhu deema malee ani sitti ilaala isa. Biyya hunda dhaqee. wallahi waan ijoollee ganta keenya akkanuma dachii tana gartee dachuma tan fi wanta kan akkana wayirra wanti irra mana gubbarratti ol ba'e gammari yookaan viidiyoo akkana yookaan suuraa akkasii kaasii taa ergala. Baabaa isin garsiisu jira laakaanus baabaan Oromiyaa nu garsiisu jira. Aywa yaa rabbi akkasii dachii tana dachuma tana gartee dachuma tana tooruma mana keenyaa waanuma magariitu tana akkanuma suuraa kaasii ergala. Anis wallahi dasna jaakkaan itti fedhu yaa Allah. Magariisa biyya keenya biyya kana bar dhagaa malee wanti takka hin jirtu gaara malee guu kana itti gaaraa agarte biyya keenya guu kana itti mukaa agarte. walumaan deemnallee inshallah yoo rabbi mulaattise. Garuu gisee gallu inshallah walumaan deemna bi'izni rabbii keenya rabbii. garuu gisee galla dafa facaa'uun keenya loonu namu biyya deemaa kun karaa walloo deemaa. Laakiin waan yuutuubara taate faddan faca'an warra. Garuu bakkuma takka dhahee Yuutuubara waan taaneef gaafa ati biyya ta'e dheetu sumaa wajjin dhaqa gaafa nan biyya ta'e dhaqu sanumaa wajji dheeta gaafa kullaniin biyya si dheetu wajjuma dheeyna san booda bakkuma takkatti finfinnee ta'us qubanneetuma dalagaa teenya talaganna malee addan faca'an yuutuubarri addan bahu. inshallah rabbi nu alaafisuu isinillee rabbi isin alaafisuu nu yaa ta'u kam feetu. Eessa faadha itti daawwattoota kee warra sirriitti biyya isaanii yaadee jiru eessa faadha itti baruuf feetu tokkoffaa dura ammayoo galtee eessa dheetamee natti. Tokkoffaa yoon galamu Oromiyaa takka nambisu. Tokko namni ati kuuloon si jalqabee eessa dheetee galte. Haadha abbaa kee erga yaada baatee booda eessa Tokkoffaa haadhaa fi abbaa kee biraan dhaqa. Haadhaa fi abbaa kee erga isa booda dheera. Tokkoffaa haadhaa fi abbaa kee bira dhaqee yaada bahee isaan bira xiqqishoo taa'ee eegaa yaada bahee booda tokkoffaa hararii warra keenya hararraa awwadaa irraa haramaaya irraa achumaan akkasumatti guutuu takkatti irra baabar silalatu gandaan irra kutuban keessaa kutataa waan hin deemu akkasumatti hunda salaameetti bu'ee viidiyootti maree waatti nyaaddee waa namaa firaa kiyya dubbisee haramaaya dhaqee ganda kiyya dubbisee Amma boru galuu deemu na fakkeessa. wallahi haramaaya dhaqee Haramaaya jira yaasidu amma.
Haramaaya Ati tokkoffaa dura sadee tokko haalis. Ani egaa warra keenya yaada bahee booda Tokkoffaa dura. takkaffaa dura dhuguma sanii maakanii makiinarraa hin buune walloon dhaqa. Warra haadha fi jaalata wallaa. Walloon dhaqa ummaan jiyyaleen faamiliinis irra guddaa biyya keenya jiranii achiis kan dhabamanii faamiliisiitiif jecha osoo hin ta'in walloo jechuun goota. Walloo jechuun yoonii fi namni tokko irraa ajjeesanii kadhaqee nama lamaa sadii ajjeesee dhiiga isaanii kafalatu. Waan biraatiif firummaa kiyyaaf osoo hin ta'in gootummaa isaaniitiif deemeetiin laal buccuu isaanii san uffadhee raaree isaanii san keessa laashirjee qilleensa bareedaa fudhadhee galata galchee hundi bakkuma takkatti galatoomaadhaa isin Oromoo ta'uu keenyaaf mata isinitti ol qabannaan jaalla. Ammoo wallaa. Lammaffaa irratti eessa lammaffaa irratti Adaamaa. Adaamaa dhayite. Adaamaa soddaqii keessuma guddaatti duraatti dhayita. Achiin dagattiin gaddeebi'a. Walloo dura. Adaamaa dhayite sadaffaa irratti eessa dhayite? Sadaffaa irra Wallagga. Wallagga dhayite. Afuraffaa irratti eessa dhayite? Finfinneeti manuma kiyyaa achii UDC. Finfinnee dhiisii lakkaa. dhiisii. Akka asii buutelee waan Finfinnee buutu jecha. Jimma abbaa Jiffaaritti naansaa. Arsiitti naansaa. Arsii dheennaa ummaas. Daballee hundi dura lennuu biyya teessaniisi. Biyya Sayid Faasii biyya Kaafaamilii warra yuutuubarii himan jiru warra guddaan warra achiiti. Saniifuu warra guddaa achiis ni dheennaa achi faadhiis isaanii teenyaa'uu faamilii hedduu waan jirtu. Achuma teenyaa ofirra. Gusee achi dhayini achuma qubannaa kenna faa ta'uu malti. Beekoo maaliif jidduu galaa lafaati? Maatiyoo. Singaafuma nu gaafata. Atiyoo tokkoffaa isa dhayite faamilii kee booda. Faamilii kee booda tokkoffaa Amboon dhagaadha. Amboo. Lammaffaa irratti maaliif biyyaa caaluusa? Achiin dhagaa biyya haa caaluutiin dhaquu fedha tokkoffaa dura haadhaaf abbaa isaanii arguu fedha akka jajjabaatanii goota kana argitanii uummata nama lammii boonsa kana fiduu keessanii hedduu galatoomaa galata guddaa qabdanii isaaf jettanii gadduu hin qabdanii jechuun fedha. Walumaa dhaynaa inshaallah. Abbaan dhaytu Amboo. Namni hawwu dhaquudhaaf hawwii qaba Amboo. Haadhaa fi abbaa isaanii san ijaan agaruu qabna mush footoo isaanii mush televiziyoona keessa agaruu osoo hin taane ijaan agarree dhaynee salaamnee nutis akka nama tokko gargaaruu qabna. Gisee Finfinnee dhaqee mootu jaartii Hacaaluun isaa arguu fedha. Amma jaartii amma Jawaar Mohaammed. Isiidhaan sirri ilaaluu hawwii guddaa qabu. Inshaallah. Isin ilaaluu fedha. Ciboota kaa hundanuu waliin gahaa. Ciboota waliin geessa. Ciboota takka nambisu warra Baaleen dhaqaa, Walloon dhaqaa, Bawallaggan dhaqaa, Jimma Abbaa Jifaar dhaqaa, Jimma Abbaa Jifaar. Silaa ijoollee isin daawwachiisuu jirti hin dandeenye. Harar kan hin jenne. Tokkoffaa dura achumaan dhaqa. Harar hin jee. Harar kaa dirreedhaa tokkoffaa dura dhaqaa. Harar kana keessa buusneef hin jee. Ani ganda keenya guutuun dirreedhaa obboleessi dirreedhaa jedha malee ganda keenya dadar. Dadarfaan duuba yaadi. Gaafa waan biyya warra waliin jiru kana tokkoffaa dura warruma isaanii dheetaa warra wajjin gal isaanii dheetaa warra isaanii wajjin wal bartaa gisee warra kanaa barte warra kanaa dheetaa gisee warra kanaa barte warra walirra eegee yaanee finne booda Oromiyaa keessa yaana. Oromiyaa keessa yaana. Bas akkasi. Warra waliin finneeti achi booda tokkoffaa inshaallah wallo dhaqa jettee waan isin jirtetti warra dhayna achirraa yoo dandeenya mootu inshaallah wanti dhayna ambodhayna. Inshaallah ambodhayna. Ambotti ansina. Lama faras achirraa Wallagga taasina achiin Jimma taasina achiin Baalee dirreedhaa faffagoodha. Tanurraa faffagoo san hunda keessa yaanee eega faamilii yaada baanii booda. Andirreedhaan akka karaa argee gaddeebina. Anarratti kaluudha sirriitti kaluudha biraan kan wanta misiree guyyaa takka keessatti sa'a jaarratti bira tokko achi jira. Aywa خلاص bareeda akkas taanaan bareeda akka namni sun. Dirreedhaa fi Harar jedhus waa xiqqishuma sa'a nusa deemta. Aywa saniifuu natti waan dhiyoo taate warra natti dhiyoo duratti hin dhaqaa. Tokkoffaa dura gisee ganda keenyaata bee Hararumaa Harariin dhaqaa ministeeriyaa wajjin jiboodan ol garagalachuu gaafa walla isin dhugeessite wallorraan. Walloodhaan karaa feetee jaatan isin jalaan deema egaa walloo dheenne booda. Haanus illee gisee sakkaa barmiidha. Haanus akkoo isaa biraniin geessa wotatti qabri jaarraa yaasisinuu agarsiisee jira sanis ni dheenne ziyaarra. Noo goobanaa biranii dheennaa inshaa goobanaa biranii dheenne inshaallah yaasin nu duraa odoo koon oolu kaa hundee isaanii artistoota keenya kan ta'e gootota Oromoon ilaalla. Rabbiin akka dhiyyeen waa guutuu jaadu ayi nu godha yeroo muraasa keessa loomsamaaf yaabu wallaahi haasofna egaa yaasin kuta kana fa'aa ahuma namni hundi galiinsa kun akkana hawwii namatti ta'ee jira. Yaasin gisee suuraa ka'ee ijoollee dille san wajjin akkasii odaa jalatti lubbuun tiituun guutuun bakka hin jennan jirtu. Waan asii tana guutuun raffaddaa waan biyya jirus. Wallaahi rabbi nagaan nu haa galchu nu hundaa oduu ayi nu godha. Akkasii viidiyoo asirratti dheeressinu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.